Ashama daawwattoota keenyaa kabajamoo akkasumas jaallatamoo nagaa fayyaa qabdu. Akkuma gaa komentii jalatti baay'inaan barnoota intermediate of accounting irratti nuuf qopheessaa jedhametti isiniif qopheessaa jirra waan ta'eef jechuudha. Hamileen keessan hedduu dadhabaa waan ta'eef jechuudha. Mee gamanumaan barattoota gruupii teelegiraamaa keessatti barattoota accountingiinis wal qabatan irratti sheer gochuudhaan akka irraa barataniif tattaaffii nuuf itti godhaa isinii jechuu barbaanna. Okay, amma gaa chaaptarii isaa lammaffaa irraa eegalla. Chaaptarii isa jalqabaa hamma tokko ilaallee jirra. Hammi nuuf hafe jechuudha. Isa IFRS fi FAS akkasumas gaappii faadha jechuudha. Isa kana bakka takkatti jechuudha koorsiiwwan wal qabatootaan hedduu keessa jiru waan ta'eef walitti cuunfine jechuudha. Tooppii isaanii keessaa baafne jennee isa bira tarree jira jechuudha. Kanaaf chaaptarii isa lammaffaa kanarraa kan eegallu ta'a jechuudha. Chaaptariin isa lammaffaa Fair Value IFRS 13 and Impairment International Accounting Standard 36 irratti kan argamu laalla jechuudha. Isaan lamaan kana define goonee bifa exam irratti wal qabatan irratti dhaabbannee jechuudha hojjannaa jechuudha. Tooppikii isaanii qofa jechuudha. Kanaaf fair value jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kan eegallu ta'a jechuudha. What is a fair value? Fair value yeroo jennu akkuma galumsaatti jechuudha. Value estimate godhamu jechuudha yookaan expected godhamu jechuudha fuulduraaf jechuudha. Akkamitti akka fair value keenya principally ammatirra dhaabbatee jechuudha. Fair value akkamitti akka argannu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf in intermediate of accounting fair value is the price that will be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement dates. Fair value no price jechuudha receive fudhatu jechuudha to sell on an asset or paid to transfer a liability which in orderly transactions or normal transaction jechuudha. Namni tokko dirqama jechuudha dirqama malitti jechuudha kan sirriitti tarreeffame walii galuu qaba jechuudha. Assetiin kun akkamitti akka sell ta'u akkasumas liability akkamitti akka transfer ta'u orderly transaction idhaan jechuudha. Must osoo hin taane jechuudha. Must transaction or not must transaction. It is a normal transaction or orderly transaction jennaan jechuudha. Isa kana jechuun namni tokko walii galee jechuudha fuulduraaf jechuudha akkamitti akka gurguramuu qabuu fi akkamitti akka liabilityin kun kennamuu qabu. Isaan wal lamaan kan assetiin akkamitti akka sell godhamu fair value isaa jechuudha orderly transaction walii galuu qabu jechuudha. Orderly transaction yeroo jennu namtichi qabeenya san kennuu fi namtichi qabeenya san bitu walitti walii galuudhaan jechuudha. Osoo dirqamaan akkanatti jedhamee hin kennamne jechuudha. Orderly transaction idhaan waliif galan jechuudha. For between market participant at the measurement dates yeroo measurement date jechuudha market participant kan godhudha jechuudha. Market participant yeroo jennus the market participant are the buyer and a seller in principal or a most advantage market. It is independent and it is a knowledgeable. Market participant yeroo jennu buyeriinis ta'e selleriin jechuudha dirqamaan osoo hin taane jechuudha independently ta'e jechuudha. Independently yeroo jennu able to enter into transaction independently. Waliigalteedhaan jechuudha osoo dirqama hin taa'in waliigalee market participant yeroo jennu waliigaluudhaan kan fair value asset yookaan liability kan kennu ta'a jechuudha. Akkasumas it is for knowledgeable kan gurguruus ta'e kan bitu jechuudha waa'ee wanta sanaa beekuu qaba jechuudha. Bituuf deema waan ta'eef waa'ee wanta sanaa beekee bituu qaba. Maaliif dirqama kan irratti fudhatamu osoo hin taane willing ta'uu qaba jechuudha. Fedhiidhaan to enter into transactions. Fedhiidhaan jechuudha wanta sana wanta gurguramuu fi wanta gurguramuu deemu yookaan wanta bitamuu deemu san kan gurguruu fi kan bitu sun waa'ee wanta sanaa waa'ee asseetii sanaa beekuu qabu. Waa'ee liability sanaa sanarratti beekuu qaba. Maaliif yoo jenne the market participant act in their economic based interests. Akkuma inni isaan lachuu jechuudha gatii isaan ittiin baaftuun gurguruufis bituufis ta'uu qaba jechuudha. Market participant economic based interest fedhii isaanii jechuudha isaan lachuu
eenyu buyer and sellers isaan lamaan kun maal godhuu qabanu gatii isaan ittiin baaftu gatii isaan ittiin interest godhuu qaban maaliif they maximize the value of asset value asset sanaa jechuudha maximize godhuudhaaf eenyu godhaa jechuudha seller and minimize the liability isa bitu jechuudha fakkeenyaaf liability account payable yoo hamte minimize godhuudhaaf jechuudha maal godha orderly yookaan knowledgeable or independently waliigalteedhaan waliigalamee jechuudha kan kennamu ta'a jechuudha fair value ni jechuudha kanaaf fair value bifa kanaan kan namaaf jechuudha faayidaa qabeessa ta'a jechuudha namni sun yeroo kana maal godhu qabu beekuu qaba orderly transaction ta'uusaas beekamuu qaba jechuudha okay how to measure fair value measurements akkamitti akka measure goonu jechuudha fair value measurement jechuudha fair value measurement is for the particular asset or liability inni jechuudha isa particular jechuudha irratti hirmaatu jechuudha maal irratti asset and liability kana maal gochuudhaaf how to measure fair value of asset or liability akkamitti akka measure goonu kan nuuf taasisu fair value measurement jennaan jechuudha kanaaf fair value measurement kana yeroo measure gochuudhaaf deemnu jalqaba characteristics into account when price the asset or liability as the measurement dates characteristics jechuudha and so these characteristics akkam beeku qabna fair value tokko measure gochuudhaaf jalqaba there are the conditions haala isaa yoom bitame eessatti argama jedhamee haala isaa haala meeshaa nuti bituu deemnu sana beekuu qabna and the location of assets iddoo inni itti argamu where bakka jedhamu jechuudha eessatti argama wanni kun akkasumas the ages waggaa meeqaaf nu fayyada waggaa meeqaaf tajaajila nuuf kenna jedhamee estimates godhuu qabna yookaan kaashii isaa qofa irratti xiyyeeffannee kennuu hin qabnu yeroo measure goonu isa kana beekuu and restrictions or if any on the sale or use of the assets karaa seeraatiin jechuudha gurgurtaas ta'ee fayyadamuurraa kan dhorkamaadha meeshaan nuti bituu deemnu kun maaliif meeshaan bicha gurguruu deemuu kun yoo karaa seeraatiin akka hin gurguramnetti restricted irra godhame yookaan irratti ugguramu ta'e fair value isaa san measure godhuu hin dandeenyu maaliif karaa seeraatiin nu birattis fudhatama hin qabaatu jechuudha kanaaf wanti kun gurguramuudhaaf yookaan itti fayyadamuudhaaf restriction irraa bilisa jennee bilisa ta'uu isaas adda baafnee ilaaluu qabna jechuudha bifa kanaan garagaratti baasuu qabna jechuudha yeroo fair value measure goone erga kana adda baafnee condition isaas ta'ee location isaas ta'ee age isaas ta'ee restriction of asset ta'ee isaanowwan kanneen kana hunda erga jalaa qulqulloofnee measure godhachuuf dandeenya jechuudha yeroo kanatti jechuudha kanaaf measure gochuudhaaf bifoota kana keessa darbuu qaba jechuudha fair value tokko jechuudha measure gochuudhaaf kanaafu mee akkuma jalqabenne difference between principal market and the most advantage market kan jedhu kana jechuudha isaan wal lamaan kana garaagarummaa isaanii beekuu qabna jechuudha what is the principal market jechuun the market which greatest volume or and the level of activity for asset and liability principal market jedhanu meeshaan tokko hedduminaan eessatti argama sell or buy godhama jennee kan laallu ta'a jechuudha maal jechuudha the which greatest volume hedduminaan jechuudha eessatti argama volume hammisaa level of activity for asset and liability sell gochuufis buy gochuufis eessatti godhama yookaan eessatti beekama hedduminaan meeshaan kun jedhamee yeroo geeffamu fakkeenyaaf kana jechuun namni tokko bifa lamaanii hojii tokko yookaan meeshaa tokko gurguruudhaaf bifa lamatti fayyadama tokkoffaa principal market akkuma jenne kana jechuudha principal market akkam jenne bakka hedduminaan meeshaan san ittiin gurguramu eessatti jedhamee kan itti geeffamu principal market jennaan jechuudha most advantage market kan jennu jechuudha the market that maximize the amount that would be received to sell the assets or kana jechuun iddoo nuti geessinu kun jechuudha yeroo gurguramu jechuudha eessatti advantage irraa arganna kan jedhu
bakka advantagein irra heddummaatu maal jennaan most advantage market jennaan jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf Dirreedawaa irraa gara Finfinneetti yookaan hedduminaan gurguramu ta'e meeshaa keenya kana Dirreedawaa irraa fuunee gama Finfinneetti geessinee gurgurachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf principal market yeroo jennu iddoo tokko kan wanta tokkoon beekamu bakka irratti gurguramu. Fakkeenyaaf buna yoo jennu bunni kun hedduminaan eessatti argama? Hedduminaan sell and buy eessatti godhama? Fakkeenyaaf Jimma keessa hedduminaan buna jechuudha. Bunni achitti ni gurgurama. Maaliif meeshaan san hedduminaan bunni san eessatti argama? Jimmatti waan argamu. Kana maal jechuudha? Principal marketiin fayyadamnee meeshaa tokko gurguruus dandeenya. And most advantage markets. Most advantage yeroo bunuma kana fakkeenyaaf fudhannee hedduminaan Jimmatti gurgurama yoo kan jedhu ta'e jechuudha. Garuu bakka itti advantagein qabu Finfinneedha yoo kan ta'u ta'e maximize fakkeenya Jimmarraa fuunee dirqama transportation cost dha wajjin Finfinnee geessina jechuudha. Kana maaliif geeffanne jechuudha? Most advantage irraa argachuuf. Kanaaf garaagarummaan isaan lamaan kana principal fi most advantage isa kana jechuudha. Wanti intermediate keessatti beekuu qabnu lamaan kanas garaagarummaa isaa beekuu qabna jechuudha. And the others transaction cost and transport cost kan jennu jechuudha. Akkuma Dirreedawaa irraa yookaan Jimma irraa gara Finfinnee geessinitti isaanawwan kana transaction costing maalidha? Akkasumas transport cost maalidha kan jedhudha. Okay, the first transaction cost. Transaction cost is the cost to sell a asset or transfer the liabilities that are directly attributed to the sale, disposal of asset and the transfer of the liability. The cost to sell the assets. Assets ana gurguruuf baasii baafame. Transfer the liability ammas liqaasan galchuudhaaf wanta baafame. Directly attributed to the disposal of assets and transfer of the liability. Fakkeenyaaf meeshaa tokko gurguruudhaaf baasii nuti baafne jechuudha. Gurguruu akkam yoo jennu yeroo directly jechuudha gurguruu qofaaf jechuudha. Osoo bakkaa bakkatti hin sassoofne gurguruudhaaf wanta jalatti nuti kennu commissionis ta'e wantoota nuti baafnu kana transaction cost jennaan jechuudha. It is the most advantage godhachuudhaaf jechuudha. Maal jechuudha kuni advantage argachuudhaaf. Kanaaf inni kun location tokkorraa gama locationatti osoo hin taane transaction costing kan raawwatamudha jechuudha. And for transport cost yeroo jennu the cost that would be incurred to transport an asset from its current location to its exit markets. Transport cost yeroo jennu assetiin tokko transportii goonee fi geejjiba goonee fi jechuudha from this current location. Iddoo inni jalqaba jirurraa kaafnee gama iddoo biraatti. Fakkeenyaaf Jimmarraa kaafnee gama Finfinneetti yookaan geejjibnu ta'e geejjibaaf waan baafnu transport cost jennaan jechuudha. Kun maal jechuudha? Dhiibbaa influence maalii qaba? Locationii qaba jechuudha. Location tokkorraa gama location biraatti waan gooneef baasiin akkanaa kun maal jedhama? Transport cost jennaan jechuudha. Akkasuma transaction costiin idduma sana ta'e directly attributed to the disposal of asset. For most advantage argachuudhaaf baasiin nuti baafnu maal jedhama jechuudha? Transaction cost jennee adda baasnaa jechuudha. Okay, the fair value hierarchy for in intermediate financial accounting, the three levels are earned. Level sadii keessatti hierarchy'n argama jechuudha. Fair value hierarchy keessatti jechuudha. Leveling kun maali yoo jenne the levels, the first levels and second levels or third levels kan jennu qaba jechuudha. Fair value kun jechuudha. Fair value tokko maal gochuudhaaf fuula duraa kana beekuudhaaf. Inni jalqabam the level 1 inputs are unadjusted cost price in active market from item identical to the asset or liability being measured. This means there would be a price quote on stock exchanges. Stocking keenya kun jechuudha yeroo yookaan aksiyoona keenya kana gatii isaa jechuudha yeroo wal jiru akkamitti estimate godhu.
aksiyooniin keenya kan fuula duraa kun jechuudha akkamitti akka estimate godhamu akkamitti akka fair value isaa beekamu kan ittiin ilaaluudha jechuudha stookiin kun jechuudha. Fair value aksiyoonii tokko jechuudha meeqa jedhamee kan ittiin tilmaamamu level 1 keessatti argama jechuudha. Fair value hierarchy keessatti level 1 kun maal jechuudha aksiyooniin tokko fair value isaa meeqa pricing isaa meeqa jennee koote kan goonu jechuudha level 1 keessatti argama jechuudha. In level 2 asset or liability for similar item inactive kana jechuun observable active jechuudha observable dha jechuudha inputiin isaa jechuudha fayyadamni isaa kan mul'atudha jechuudha. Maaliif asset or liability fakkeenyaaf real estate tokko haa ta'u real estatein tokko wal biratti kan tolfame ta'e real estate kana gatii isaa ittiin baasuudhaaf maal irratti depend ta'a for external model or independent sources qaama alaa sanirra dhaabbatee jechuudha. Real estate isa cinaa jiru fakkeenyaaf miliyoona 5 kan gurguru yoo kan ta'u real estate kunis maal godha jechuudha similar item in activity sanirra dhaabbatee maaliif real estate isaanii wal fakkaataa waan ta'eef gatii isaaniitirra dhaabbatee murteessuu danda'a jechuudha. This market or market data jedhama jechuudha or independent source or external model irra dhaabbatee observable godha jechuudha inputii san fayyadamuudhaaf jechuudha. Kanaaf level 2 irratti maal jenna jechuudha asset or liability sana jechuudha maal irra dhaabbannee baafna for similar activity. Okay, for level 3 for these are input are unobservables. Kun unobservable dha jechuudha observable osoo hin taane maaliif there are not similar item in activity similar item miti jechuudha. Fakkeenyaaf real estate makana kan Dirree Dawaa jiruu fi kan magaalaa Jimmaa keessa jiru garaagarummaa qabu jechuudha. Kanaaf isaan kun garaagara waan ta'eef akkasumas no similar item in activity dha jechuudha. Kanaaf inni kun unobservable qaba jechuudha. Maaliif yoo jenne financial forecast irra dhaabbata. Forecast yeroo fuulduratti jechuudha forecast tilmaamuudhaaf jechuudha. Financially isaa kanarra dhaabbatee barbaadamummaa real estate kanarra dhaabbatee gatii sana murteessuu danda'a. For historically history irra dhaabbatee akkamitti akkaataa itti gurguramu sanarra dhaabbatee or internal model yeroo jennu keessoodhaan waliigaltee keessootiin osoo gama alaatti ilaalle gama keessoo duraan akkaataa itti gurguramaa tureen irra dhaabbannee levelii kana kan hojjechuu dandeenyudha jechuudha yookaan kan ittiin fair value isaa maal goonu jechuudha code goonuudha jechuudha code kan godhuu dandeenyu level 3 kana irratti argama jechuudha. Kana jechuun haala dabaree irra dhaabbannee gatii isaa jechuudha maal godhuu dandeenya jechuudha code godhuu dandeenya jechuudha haala dabaree irra historically irra dhaabbannee financial forecast irra dhaabbannee kanaaf unobservable input qaba jechuudha level 3 kun jechuudha. Asirratti garaagarummaan level 2 fi level 3 kan ilaallu level 2 irratti jechuudha meeshaan yookaan fakkeenyaaf real estate nuti hojjenne san real estate biraatii wajjin wal fakkaataa ta'e akkasumas grounding isaa wal qixa ta'e wanta hunda wal qixa ta'e iddoon itti argamus wal fakkaataa ta'e fakkeenyaaf Finfinnee keessa ta'e jechuudha. Yoo inni tokko adjust godhee jechuudha akkaataa itti gurguramu hunda sirreeffama isaa fixee kaawee gatii isaa advertising godhee yookaan baasu ta'e similar item waan ta'eef gatuma isaa sanarra dhaabbatee yoo kan gatii isaa sana baasu ta'e similar item activity waan ta'eef observable godhama jechuudha. Kanaaf level 2 irratti bifa kanaan gatii sana kaanirra dhaabbannee goona jechuudha external model ta'a jechuudha. Garuu in level 3 irratti itemiin nuti gurguruudhaaf deemnus wal fakkaataa miti akkasuma iddoon nuti jirrus wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf real estate makana inni real estate kun groundis ta'e designiin isaa garagara ta'e gatiin isaatis akkasuma garagara ta'a jechuudha. Kanaaf unobservable input jennaan jechuudha. Kanaaf inni kun no similar item in activity
activity isaanii tokkoyyuu wal fakkaataa miti. Maaliif yeroo kana anniversary maalirratti hundaa'a, forecast irra hundaa'a, historical irra hundaa'a, internal model irrattis hundaa'a jechuudha. Isa kana ofii isaaniitiif adjust godhuudhaaf xiinxalu jechuudha anniversary irratti. But in level 2 adjust kan godhan isa kaan isa similar itemii ta'e irra dhaabbatanii kan ittiin baasan ta'a jechuudha. Okay, the difference between unobservable and observable inputs. Okay, unobservable inputs jechuun akkuma level 2 level 3 irratti hundaa'anitti jechuudha. Level 3 irratti unobservable dha jechuudha. Unobservable yeroo jennu garaagarummaa isaan lamaanii kana ilaaluudhaaf the inputs are input used in fair value accounting for which there is no market information available, which kana jechuun fair value accounting unobservable yeroo fayyadamnu no market information available. Information market irraa hin argannu jechuudha, not available hin argannu. Maaliif inni kun unobservable maalirra dhaabbata? Forecast, historically and internal model. This which the best information use the best information available for pricing asset or liability. Unobservable input may include the reporting company own data. Akkuma jenneen maalirra dhaabbata? Information based ta'e jechuudha, argachuudhaaf fayyadamuudhaaf pricing asset or liability kana maal godha? Eessarra dhaabbata? Reporting company. Companiin reportii dhiyeessaa ture keessa historically jechuudha, or forecast isa godhee kaawwate sanarra dhaabbata jechuudha, kan hojjetudha jechuudha. Kanaaf there are unobservable jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuudha? Maalirra dhaabbata? Reportii companiin tokko kaawwate own data isaa keessa jechuudha. Data sana keessa sanarra dhaabbannee gatii asseetii tokko ofii keenyaaf jechuudha maal godhuu dandeenya? Quote godhuu dandeenya jechuudha. And observables. Observable akkuma inni level 2 irratti argama. The inputs are derived from the market data that properly reflect the assumptions that the third party would use when setting price for asset and liability. Kana jechuun isa derive godhamu jechuudha from market data. The market data irra akkuma jenne qaama external modelii ta'e irra qaama keenya fakkaatu akkuma jenne qaama real estate keenya fakkaatu irra dhaabbannee gatii tokko murteessina. Akkasuma third party irra dhaabbannee partii akka keenyaa kana yookaan third party irra dhaabbannee asset tokko yookaan liability tokko maal godhuu dandeenya? Quote godhuu dandeenya jechuudha. For examples, the market are considered to provide observable inputs are a stock exchange, dealer market, naggaadii irra dhaabbannee fakkeenyaaf naggaadii suuqii stoorii tokko irra dhaabbannee yeroo stoorii kana gatii isaanii gatii meeshaa tokko daballii isaa argisiisu nutis maal irra dhaabbanna? Derive from that dealers. Dealerii sanirra dhaabbanna, naggaadii sanirra dhaabbannee gatii stoora keenya keessa jiru similar itemii isaatti irra dhaabbannee itemii akkuma isaa qabu sana yoo qabaanne gatii isaa nutis jala daballaa jechuudha. Yeroo kana observable irra dhaabbannee fair value keenyas jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sababa maaliitiin? Sababa similar itemii akkasuma sababa maaliitiif? Sababa third party irra dhaabbannee kan jijjiiru maal jennaan? Observable jennaan jechuudha. Kanaaf garaagarummaan levelii isaan lamaan kanaa bifa kanaanidha jechuudha. Unobservable jechuunis akkasuma observable jechuun garaagarummaan isaa kanaa jechuudha. Kanaaf qormaatawwan exit examii irratti baanis walitti qabuudhaan jechuudha akkaataa gaafiitiin tokkoon isaanii isiniif hojjechuudhaaf fedhii qabna waan ta'eef isin nu cinaa dhaabbattanii akka like comment jalarrattis jajjabina akka nuuf hawwitan isin gaafannaa jechuudha. Kanaaf qophii itti aanu irratti haga wal arginutti qophiin keenya kanarraa kan fakkaata. Kanaaf nagaannaaf turaan isiniin jedha.